Sabru, Baro Tumsa, Elomo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi akka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee isinitti himna. Oduu wajjin ani Muhammad Fantaalleeti. Oduu keenya jalqabaatiin duullee uffata keelloo uffachuu fi hidhamtoota siyaasaa daawwachuu cimee jajjabeeffamuu qaba jedhan qeerroon godinaalee aanaalee fi magaalota Oromiyaa gargaraarraa Oromiyaa miidiyaa neetwoork dubbise. Sochiin kun hiikaa mataa isaa of danda'e qaba kan jedhan qeerroowwan kunneen diinaaf ergaa jabaa kan dabarsu ta'uu hubatee uummanni Oromoo biyya keessa fi ala jiraatan uffata keelloo uffachuun hidhamtoota siyaasaa Oromoof deeggarsa qabu cimsee agarsiisuu qaba jechuun dhaaman. Roobii dhuftu jechuunis gaafa ammajjii 27 Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo beellamaa qabu waan ta'eef hamma guyyaa sanitti haala baratamerraa adda ta'een irratti qophaa'uun barbaachisaa akka ta'es dhaamanii jiru. Godina Wallagga Lixaatti hidhaa fi manneen uummataa gubanii barbadeessuun hammaatee jiru jechuun maddeen gabaasan. Godinuma kan aanaa Sayyoo Noolee Chimchibba Dabreem ijoollee teessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu fidaa jechuun manneen jiraattota torba erga gubanii boodaam tibbana ammoo godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii ganda Deembii Geenjii jedhamutti manneen jireenyaa qonnaan bultoota 25 olitti tilmaamaman humnoota addaa poolisii Oromiyaatiin barbaadanii jiraachuu jiraatan naannichaa tokkoom Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himeeraam. Gama biraatiin aanichatti hidhaan jabaatee itti fufee jira. Ajandaa diinni boceenuu keessatti facaase fudhannee hafarsuudhaan burjaajii uumuu hin qabnu jedhan qeerroo fi qarreen bakkoota gargararraa yaada isaanii bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif kennan. Wayitii kanatti xiyyeeffannoon keenya guddaan hayyoota Oromoo manneen hidhaa jiran irratti ta'uu qaba kan jettu shamarree yaada laatte takkam leelliftoonni sirnaa nafxanyaa hayyoota keenya balleessuuf dhama'aa jiran waan ta'eef Oromoon hogganoota isaa tikfachuu qaba jechuun dhaamsa dabarsitee jirti. Magaalaa Awwadaay keessatti kaadreen bilxiginnaa maqaa dargaggoof hojii uumuu jedhuun ajandaa baafatanii dargaggoota roorroo sirnichaa dadhabatanii magaalarraa baqatanii turan harkatti galfachuu shira xaxaa jiraachuun dhagameem. Kun itti yaadamee qabsoo qeerroo qancarsuuf waan ta'eef qeerroon kanaan sobamee harka diinaa akka hin buune maddeen odeessa kana nuuf qoodan dhaaman. Gama biraatiin dabbaloonni mootummaa kunneen manneen jiraattotarra deemuudhaan mallaqa inshuraansii fayyaa kaffalaa jedhanii mataatti abbaa warraa tokkorraa qarshii 350 guuruun saamicha gaggeessaa jiraachuu maddeen himan. Godina Arsii Lixaa magaalaa Daabbaatti kaadreen magaalattii sababa paartii bilxiginnaa deeggaruu diddan jedhu namoota nagaa hidhaatti guuraa jiraachuun himameem. Guyyaa guyyaan walgahii waamuun namoota walgahicha irratti gaaffii gaafatan hundaatti shaniidha mirgamtuu TPLF jechuun manguddoota fi qeerroowwan hedduu ukkaamsaa akka jiran jiraatan gamasirraa dubbifne tokko bilbilaan. OMN Timiram, Umman Oromoo bakka hundaa quba wal qabaachuun qabsoo roga hundaan firiinaa jirtu tanam firiitti goonee hooggantoota Oromoo kanneen saba isaaniitiif jecha mana hidhaa keessatti dararaa argaa jiraniif sagalee ta'uu fi qabna jechuunis namni dubbifne kun dubbateetii jira. Rakkinni wayitii ammaa Tigraay mudate seenaa keessatti isa duraati jechuun dhiheenya kana naannichaatti hoogganaa waajjira dhimmoota hawaasummaa ta'uun kan muudaman obbo Abrahaa Dastaa dubbatanii jiru. Waajjirri isaanii qorannaa gaggeessan lammiilee miiliyoona 4.5 ta'aniif gargaarsa hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu himuun lola kana uummanni Tigraay qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'eetii jira. Baay'ee isaanii jalaa immoo qabeenyi saamamee fudhatame jedheem. Namoota miiliyoona 4.5 keessaa kanneen miiliyoona 2.2 nyaata qofa osoo hin taane meeshaaleen nyaatatti bilcheeffatanis jalaa manca'ee jira waan ta'eef gargaarsi amma barbaadamu meeshaalee fi nyaatas dabalateeti jechuun ibseera. Oduu keenya xumuraatiin miidiyaan The Guardian abiyyi naannoo Tigraayitti beela fi waraana kaasuu isaatiif badhaasaa Noobeelii nageenyaa fudhatee ture deebisuu qaba jedheem. Gabaasni kun Siyyum Masfinii fi Asmallaash Walda Sillaasee faa kan ajjeese waraana Eertiriyaati yoo jedhu abiyyi ji'a sadaasaa keessa yeroo TPLF irratti waraana labsu intarneeta cufee dhaabbilee gargaarsa fi gaazexeessitoota naannichaarraa dhoowwee ture jedhama. The Guardian sababa kanaanis ajjechaan naannichatti raawwatame hin gabaafamne erga jedhee booda uummata miiliyoona 6 keessaa miiliyoona 4.5 deeggarsa hatattamaa akka barbaadu gabaasichi eeree jira. Telekam jamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kabal'ina oduulee kanneen fi kan biroof oduu idileetii walitti deebina hanga sitti nagaan nu tura oduu sitti muuziqaa wajjin kan ture Muhammad Fantaalleetiin gama gummaa kaamaraa fi gulaalli suur sagaleetiin Abdii Jamaaltu nafaana ture. Warahmadiin
Oduu keenya jalqabaatiin koomishiniin mirgaa namummaa Itoophiyaa naannoo Gaambeellaatti sarbamni mirgaa namummaa raawwatamaa jiru saffisaan dhaabbachuu qaba jedhe. Koomishinichi ibsa guyyaa irraa amajjii 25 baaseen akkaataa qabinsa hidhamtootaa fi mirgaa bilisummaan sosoo paartilee siyaasaa dhugoomuu dhabuun kan isa yaaddessa ta'uu ibse. Koomishinichi muddee 20 hanga 25 bara 2021 naannoo Gaambeellaa godina Anyawaa keessatti argamuun haala sarbama mirgaa qorachuun qaamota dhimmi ilaallatan hooggantoota naannichaa waliinis marii taasisuu isaanii gabaasa isaa keessatti tuqeetii jira. Koomishinichi daawwannaa isaatiin manneen hidhaa namoota hidhaa keessatti jiran sarbama mirgaa namummaa isaan irraa ga'u hatattamaan fooyya'uu akka qabullee ibsee jira. Keessattuu miseensa Abaa Shaneetiin kanneen shakkamanii jalqaba ji'a muddee irraa mana hidhaa keessatti argaman keessa daa'imman dhiiraa umriin isaanii waggaa 11 fi 12 akkasuma intala dubaraa takka tan umrii waggaa 14 jiraachuu ibsee hatattamaan hiikamuu akka qabanis gaafatee jira. Humnoonni nageenyaa shakkamtoota ijoollota dhiiraa kanneen irratti reebicha ulfaataa keessan hatattamaan seeratti dhiyaachuu akka qabanis gaafateetti jira. Ijoollonni kunneen hanga koomishinichi ibsa baasetti hidhuma keessa jiraachuu isaanillee ibsee jira. Dabalataanis namoota TPLF maallaqaan gargaaree naannicha keessatti karaa garaagaraatiin walitti bu'iinsa uummataa uumuuf socho'an jedhamanii shakkamuun ji'a sadaasarraa eegalee godina Anyuwaaq mana hidhaa magaalaa Abooboo keessatti namoota 20 mana hidhaa magaalaa Gaambeellaa keessatti namoota 70 walumaa galatti irra caalan isaanii kan dhalattoota Tigraay ta'an naannicha keessa namoonni 90 poolisii naannichaatiin to'atamanii mana hidhatti argamu koomishinichi ibsee jira. Namoonni 90 kunneen erga qabanii mootummaa federaalaanis ta'ee kan naannootiin himanni kan irratti hin dhiyaatin ta'uu ibsee koomishinichi dhimma kana qaamota dhimmi ilaallatutti beeksisee furmaata akka argatan gaafatus hanga ammatti mana hidhaa keessa jiraachuu beeksisee jira. Gama biraatiin naannicha keessatti paartileen mormituu filannoodhaaf hayyama argatanis naannicha keessatti biiroo banachuu fi bakkatti socho'uuf rakkoo keessa jiraachuu ibsee jira koomishinichi. Bakkoota tokko tokkotti bakka bu'oonni paartilee siyaasaa doorsifamaa jiraachuu fi miseensonni paartilee siyaasaa 35 ta'an manneen hidhaa keessatti akka argamanillee koomishinichi ibseetii jira. Akkasumatti illee sababa miseensa paartilee mormituu ta'an qofaaf kanneen hojiirraa ogguraman jiraachuu fi buusii paartii bilchiginnaatiif jecha dirqamaan mindaa isaanirraa muramaa jiraachuullee koomishinichi ibseetii jira. Koomishinichatti Daayirektarri olaanaa Dr. Daani'el Baqqalaa daa'imman manneen hidhaa naannichaatti keessatti hidhamanii jiran hatattamaan gadi dhiifamanii dhimma isaanii alaa hordofuu akka danda'anii fi qabinsi manneen hidhaa akka fooyya'u ibsanii dabalataanis yeroon filannoo biyyaalessaa dhiyaachaa kan jirtu ta'uu wajjin wal qabate qaamonni dhimmi ilaalan mootummaa naannoo fi federaalaa paartileen siyaasaa mirga guutuun socho'uu akka danda'an haala mijeessuu akka qabu gaafatee jira. Oduu keenya itti aanuun duullee uffata keelloo uffachuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo bira dhaabbachuuf taasifamaa jiru torbee kana cimee itti fufee jira. Mana hidhaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa uffata keelloo uffachuu waan beekamaniif uffata hidhamtoota kana fakkaatu halluu keelloo filachuun namoonni baay'een uffataatti jiran. Kanneen miidiyaalee hawaasaa fayyadaman suuraalee isaanii tan uffata keelloo kan maxxansuun hashtaagiiwwan Oromoo Yellow Movement Challenge fayyadamuun suuraalee fi ergaa isaanii qoodaatti jiran. Suuraalee halluu keelloo tan marsaa hawaasummaa irratti maxxanfamaa jirtu kanneen haaraa ta'anii fi kanneen duraanii dabalatee suuraalee hidhamtoota irratti dabaluun maxxansaatti jiran. Beellama hidhamtoota siyaasaa kanneen galmee obbo Jawaar Mohammad jala jiran wayita mana murtiitti dhiyaatanitti namoonni baay'een uffata keelloo uffachuun dhaddacha irratti hirmaataniiti ture. Kaayyoon uffata keelloo kana uffachuutis hidhamtoota siyaasaatiin isinii wajjin jirra dhaamsa jiru dabarsuun hamilee hidhamtoota jajjabeessuuf akka ta'ellee dubbatamaa jira. Beellama hidhamtoota siyaasaa lamaan dabree irratti qeerroowwanii fi qarreewwan baay'een uffata keelloo uffachuun hirmaataniiti jiran. Erga siyaasis duulli halluu keelloo Oromoota keessaa fi alaatiin cimee kan itti fufe yeroo ta'u beellama hidhamtoota siyaasaa kan amajjii 27 2021 guyyaa iftaanii kana irrattis bifa qindoomina qabuun hirmaatuuf qophiin taasifamaa jiraachuu duula kanarraa hubachuun danda'amee jira. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti qeerroowwan sababa garaagaraatiin hidhaman dararaan ulfaatan irra gahaa jiraachuu gabaasan BBS dhaqqabee ni mul'isa. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Macharaa keessatti qeerroo galaasaa saalaa jedhamu mana hidhaa keessatti reebichi ulfaata irratti raawwatamaa jiraachuu. Haaluma wal fakkaatuun qeerroo maqaan isaa jireenyaa Tafarraa Garbii jedhamus kan mana hidhaa magaalaa Ciroo keessa ture achii baasanii magaalaa Macharaa geessuun qorannoo fakkeessanii reebicha ulfaataa irratti gaggeessaa jiraachuu gabaasan BBS dhaqqabe ni mul'isa.
Oromoo irratti rakkoo namaan deemaa kan jiru uummanni Oromoo immoo qabsoo haga ammaan tanaa godhaa jiru keessatti kasaaraadhaa fi wantoota garaagaraa wareegame hedduu kafalchiisaa haa deemu malee ammoo jijjiiramni gara mootummaatiin dhufe inni tokkolleen akka hin jirre uummanni Oromoo addunyaa gubbaa jiru guutuun hubachuudha qaba. Akka fakkeenyaatti tuquu dandeenye aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraadhaa iddoo jedhamtutti nama qeerroo galaasaa Sala yookaan ammoo galaasaa Maamad jechuudhaan kan beekamu akkasuma aanaa Daaroo Labuutti hoggansa qeerroo qofa osoo hin taane durabummaa sabboonummaatiin nama jabaa hojjechaa turee fi jijjiirama kana keessatti immoo gahee olaanaa qabachaa kan ture erga hidhamee mana hidhaa Machaaraa sanitti dararamaa jiru hedduu buleeti kan jiru jechuudha. Akkasuma immoo nama jireenya Tafarraa Garbii Jaamuus hiriyaa isaa kan ture magaalaa Cirooti shanshalataan hidhanii Machaaraa geessanii qorannoo hedduu dararamaa jiraachuu achuma. Anis odeeffannoon kun kaleessa galgalaadha kan inni qabee sooshaal miidiyaa gubbarratti illee dubbatamaa kan jiru. Ammoo sochiin hanga ammaan tanatti godhamaa jiru uummanni Oromoodhaa gabrummaa ofirraa faccisuudhaaf gochaa jiru malee mootummaanis afaan qawweetiin akka malee itti jabaatee hidhuu, ajjeesuu, dararuu, biyyaa yaasuudhaa fi wantoota garaagaraa godhuun itti fufeeti kan jiru. Afyaayuwwan federaalaa naannoo fi magaalaa lameenii marii isaanii naannoo Amaraa magaalaa Laallibalatti gaggeessuun gabaafame. Afyaayuwwan kunniinis yeroo jalqabaatiif naannoo Amaraatti kan gaggeeffamaa jiru yeroo ta'u kunis erga muummichi ministeera Abiy Ahmed haalli nageenya isaanii yaaddoo uumuu marsaalee hawaasaa irratti barreeffamee waajjirri muummee ministeeraa nagaa qabaa hin burjaaja'ana jeen booda. Akka gabaasaa miidiyaalee biyya keessatti dureewwan afyaayuwwan waltajjii marii afyaayuwwan federaalaa naannolee fi bulchiinsa magaalota lameenii afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoon durfamu magaalaa Laallibalatti gaggeeffamaatii jira. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo, afyaa'ii mana maree federeeshinii obbo Adam Faaraa, afyaa'ii mana maree naannolee fi bulchiinsota magaalaa lameenii maricha irratti kan argaman ta'uunis ibsameetii jira. Marii kanaanis labsii haaraa riifoormii hariiroo mootummaa fi mana maree federeeshinii eegalame irratti hubannoo fooyya'aa uumuuf mariin kan gaggeeffamu ta'uu gabaasni mana maree bakka bu'oota irraa ba'ee mul'isa. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga foddaa televezyiinii mul'achuu dhabe torbee kan caale yeroo ta'u rogeeyyoonni sirna finxaaliyyaa fi kanneen paartii bilisiginnaa burjaajii uumuuf yaadota garaagaraa tamsaasu irratti argamu. Hanga nuti oduu tana qindeeffannetti dhimma kanarratti wanni ibsames hin jiru. Wallo ana baatetti humnoonni addaa naannoo Affaar daangaa ce'uun tarkaanfii fudhataniin nama maqaan isaa Muhammad Ibrahim Jaamu lubbuu galaafachuu jiraattonni himan. Taateen kunis sanbata dheengaddaa Majjii 23 kan raawwatame yeroo ta'u iddoo garfa ce'ii fi jaamtutti Muhammad Ibrahim isaa loon isaatiifachaa jiru rukutanii ajjeesuu jiraatan naannichaa tokko BBS'tti hime. Humnoonni Affaarii guyyuma kana tarkaanfii fudhatan kanaan kallattii shari'aa je'amuun haleellaa fakkaataa geessaniin dura dhaabbannoon jiraattotaan taasifameen of duuba deebi'anii jira. Humnoonni addaa naannoo Affaarii ji'a tokko oliif meeshaalee gurguddaan deeggaramanii daangaa irratti buufamanii kan jiran yeroo ta'u uummata Oromoo walloo dagachiisanii manneen jalaa gubuu fi lubbuu galaafachuu itti fufuu hima namnicha irraa dubbifne kun. Dabaluunis humnoonni naannoo Affaar sagantaadhaan daangaa ce'ee waan dhufuuf uummata qophii malee qe'ee isaarra jiraatu irratti miidhaa ulfaataa geessisaa ture ammas geessisaa jira jira. Kanaaf uummanni Oromoo iyya Oromoota walloo dhagaa gara dandeessaniif nuuf dirmadhaa jechuun dhaamsa isaa dabarseeti jira. Guyyaa dheengaddaati humni addaa naannoo Affaar garfa ce'ii fi bakka jedhamutti obboleessa keenya Muhammad Ibrahim ka jedhamu rasaasaan urgee inni loon isaa eegaa jirutti rukuttee ajjeefte. Humni addaa naannoo Affaarii yeroo ammaa kana dheengaddarraa kaasee hanga ammaatti sodaa guddaatu jira. Asimoon karaa shari'aa bakkee jedhamuunis yaalii taasisanii turanii yaalii sun hin milkoofneef malee uummata keenya dagachiisuudhaan uummata keenya irratti rakkoo guddaa qaqqabsiisaa jiru. Uummanni keenya akka of eeggannoodhaan taa'u taasisuun barbaachisaadha waan jedhuun dabarsachuu barbaadaa jecha. Oduu alarraa argannetti yeroo ceenu Sudaan Daarfur keessatti namoonni 250 lubbuu dhabanii kanneen 100tti siqan qe'ee isaan irraa buqqa'uu dhaabbanni UNICEF gabaaseetti jira. Namoota 250 ajjeefaman keessatti daa'imman 10 kan argaman ta'u dhaabbanni gargaarsa daa'immanii irratti hojjetu UNICEF gabaasee jira. Lola Jum'aa Dabree gaggeeffame kanaanis daa'imman dhuman kanneen waggaa 5 gadii akka ta'anillee gabaasee jira.
lola daafur kanaan namoonni baay'een jireenya dhaban karoorri fuulduraa dargaggoota baay'ates karatti hafu hoogganaa UNICEF naannichatti argamu Abdallaa Faadil gabaaseetii jira. Dabaluunis dhaabbanni UNICEF walitti bu'iinsa gosaa Darfur dhihaa keessatti gaggeeffamaa ture manguddoota gosaa dubbisuun walitti bu'iinsi akka dhaabbatuuf waamicha taasisaa turuu ibsee jira. Hoogganaan dhaabbatichaa kun akka jetti bara 2009 fi bara 2010 magaalaa bareedduu Alganiinaa keessatti hojjedheen jira. Waggaa 10 booda karaa magaalattii irratti hookarrii gaggeeffamuu fi lubbuun bahaa jirtu na dhukkubsee jira jee. Walitti bu'iinsi kun to'annoo humnoota nageenyaatiin alaa bahuun gaagama guddaa dhaqqabsiiseetii jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin namoonni 3,500 bahaa biyya Chaad seenuun dhaabbata gargaarsaa keessatti galmaa'anii jiraachuu maddeen waabeffachuun Addis Istaandardii gabaasee jira. Walitti bu'iinsa dhiyaa Darfur torbee dabree keessatti namoonni 155 ajjeefamuu gabaasuun keenyas ni yaadatama. Oduu xumuraatiin waldaa wargargaarsaa arjoomaa manguddoota Oromoo Viktooriyaa du'aan boqachuu hayyuu Oromoo Profeesar Maadii Haamid Muudeetiif gaddeetti dhagahamee ibse. Waldaichi ibsa gaddaa baase kana keessatti maatii Profeesar Maadii Haamid Muudee fi uummata Oromoo maraaf jajjabinaa fi dhaamsa gabaabaa dhaamee jira. Obbo Maadii Haamid Muudee dhibee isaa argateen addunyaa tanarraa boqachuu gaddaan gana hin jaamne wajjin dhageenya kan jahu ibsa gaddaa waldaichi BBS'if ergeen Obbo Maadii Haamid Muudee afaan Oromoo guddisuu fi bal'isuu keessatti nama qooda guddaa taphataa ture ta'uu isaa uummanni Oromoo guutuun ragaa bahuu eere bara 1970moota keessa yookaan bara dargiin biyya bulchaa turetti maxxansa afaan Oromoo bariisaa jaamu maxxansuu fi Sasaabirruu Baarootumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishee Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Lammii Bakar Abdii Caalii Shonee